السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني جرجرتو المعرفة موقع قالبوني في كجاربون إدل الدنيا رتر كم تاني بجنا جاتا تاني ربي ساعتي أمير تنتنا إسين جه إسين جتا أني تموتو بيلا وري تموتو بفماتي تاتن هدو تكجلت وما إسين جدا ورجنا هراو جرتشانا لكي يعرفتن كوتا نتي دبلما ماتي كي يتاع سبسكرايب لايك كوتشو ماتي كي يتاع إسين جدا وبولين تيا ولا تتجبسنو كقالبوني في كجاربون obbolaa kiyyaa isiniin jedha yoon waliif hin jajjabeessine namni nu jajjabeessu hin jiru isiniin jedha laayik waliif haa goonu koomentiillee gaafii yoo qabaattan koomentii barreessaa koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha laayikii godhaa isiniin jedha warri maatii kiyya taatan warri haaraa taatan ammoo sabskiraayib gochuun maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkuma argitan asitti inni kuni hanqaaquu yookiin killee affeelamtee jirti jechuudha. Masluuga yookiin masluuga kana irra guddina nama borcii balleessuuf nyaatamti jechuudha. Inni kun killee lama kubusii adiin odoo boriin odoo jiraate hedduu isaa bareedduudha. Boriin hin jiru jechuudha. Borii of biraan qabu kubusii adiidha. Kubusii adiin ammoo borciif nama saaxila. Borciif akka waan nama saaxiluuf yeroo hunda kubusii adii nyaachuu hin qabaannu baay'isne hin mi'oofti mi'aa isii sallaallee sirriitti nyaachuu hin qabaannu isin jedha irraa of qusachuu qabna. Deebi'ee inni kunillee jimlaan kunis borciif hedduu nama saaxila. Ammas deebi'ee dhukkubbii jilbaatii fi himmi aayaa sooqiddaanillee sooqiddi isaallee sirriitti ol kaa'aa waan ta'eef deebi'ee jilba nama dhukkubsuu deebi'ee dugda nama dhukkubsuu baay'isanii yoo nyaatan baay'ee miidhaa qaba jechuudha. Baay'isanii hin nyaatina mi'aa isaa laaltanii namatti tolaa yoo nyaatanii mi'aa isaa laaltanii hin nyaatinaa isiniin jedha baay'iftanii maaliif dhukkubbii jilbaa dhukkubbii dugdaa ammas tikashaa keenya ceekuu jechuudha. Hedduu nama dhukkubsaa isiniin jedha adalaa ta'uu yookiin bakka lafeetitti hedduu isaa nama dhukkubsa jimnaa baay'isanii nyaachuun jechuudha. Amma akkamitti nyaanni goona kun damma jechuudha. Akkuma argitan dammi hedduu isaa bareeda fayyaa keenyaafillee bareeda dhibee hedduuf bareeda jechuudha. Laakkameen dhuma dhibee 44 fi bareedaadha dammini yoo itti fayyadamne jimnaa itti godhuu baannee killee kanaafi fi damma bicha killee fi damma bicha yoo fayyadamne hedduu isaa bareeda jechuudha. Borcii keenya hedduu isaa balleessa. Bismillah. Isin jedha obboleeyyiin kiyyaa akkasitti haa nyaannu. Killeen ammoo gizee fakkeenyaaf namni borcii balleessuu feetan killee tana masluuga isii lama yoo gootan isii bichaa nyaatan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ganama isii nyaatan galgala ammoo salaxaa yoo ta'e yookiin faakaa yoo ta'e nyaachuudha. Isa nyaatan yoo katan laazim shaayii agdarii irratti dhuguudha jechuudha. Gizee kamu gizee tokko yoo fakkeenyaaf ganama qursii irratti shaayii agdarii irdii wajjin dhuddan deebisee ammoo wanni misaa irratti yoo misaa nyaatan girfaa yookiin qarafaa waliin dhuguudha. Ammoo eraata irratti sa'aatii raftan ginjibila daakamaa wajjin dhuguudha. Kanumarra hedduu baay'isuun illee gaarii miti. Fakkeenyaaf guyyaatti al lama yookiin al tokko nyaatan bareeda jedhee yaadaan gama kiyyatti maaliif ofii kiyyaan al takka qofa nyaadha. Yeroo takka nyaadhe lamootti hin deebi'u jechuudha. Waan borciin akkana saaxilu waan hin barbaanneef duraan sirriitti borcii qaba. Amma alhamdulillah adaduma itti dalaguun baduutti jira. Keessaafuu ceekuu gaditti as harka jala bobaa cinaachaatitti kan nama caccabuu fi ammas achi gadi karaa luqqeetuu irratti nama caccabu hedduu isaa nama fokkisaa hedduu sheeppii namaallee balleessa. Hedduu uffata yoo uffatan burcuq jedheetiin uffata namatti jiru fa'aa yoo uffatanii namatti irra ba'a. Ija namaatiifillee namatti hin tolu. Ija namaatiifillee nama buusa. Dhibeefis nama saaxila. Waa hedduu fokkina qaama namaatiifis nama saaxila isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
isa kana akkasitti gootanii cabsitanii walitti jechuudha. Nyaatanii kubusa adii miti odoo barri jechuun kubusi qamadii daalacha barri ta'ee irra gaarii garbuullee odoo ta'ee bareeda isiniin jedha. Waan na dhageeffataniif galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa. Fayyaan faayaa abbaa cabeetu fi ogeessaa keessaa fi nuti warra shamarranii baree wanti hundi bareedina keenya waliin tola jechuudha. Woof qaqqabnee fi yoo bareen dursee namatti bareeduun alatti ofii keenyatti bareeduudha. Nama ofitti bareedetu namatti bareeda. Namaaf odoo hin taane ofiif ta'uu wayya. Namni ofiif ta'e ammoo namaaf ta'a jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya warra shamarranii dursinee ofiif haa taanu. Namaaf ta'uu irra ofaa laallu nama laaluu irra. Bareedina fuulaatiinis ta'e rabbi nu uume alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u. Uumaa isaa irratti uumaa rabbi nu uume irratti of lakkisuu hin qabnu. Of qaqqabuu fi of tottolchuu qabaanna isiniin jedha. Jireenya biyya ormaallee laallee jireenya biyya ormaatu of nama jibbisiifti. Of nama hifachiisiifti maaltu na argaa takkatu jira miti maaltu na argaa razariitii kam yookiin na aalii kiyya kamtu as jira jennee of lakkisuun qabaannu yoo hadha of lakkisuu baranna jenne borullee of lakkifna gaafa bultii ijaarallee bultii teenna irrattillee akkasuma of lakkifne hashaf uf goona gaafa san jaarti kenna nu'u hashaf goonu laalee ta'alaa diddibatteetiin baatu yookiin nanta dhiqattee deemtu isii ilaala akkas akkan taane nu babbareeduu fi of tottolchuu fi qabna jechuudha. Amuma yeroo jirru kanarraa mana namaa keessa jira maal kiyyan na argaa maaltu maal na godha jechuu miti isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasitti of hin dagatinaa isiniin jedha. Inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo waa'ee rifeensaa irraallee deebi'ee fuula keenya dibata fuula keenyaallee ammas deebi'ee diba ijoollee warra fuulli keessan ooyilii qabu yookiin bugurii fi gurraachaan isinitti baay'ate waan ofii kiyyaatti fayyadamu tini faayidaa irraa argadhe isiniif fida jechuudha. Waan ofii kiyyaa faayidaa irraa hin arganne isiniif fidu dura ofii kiyya irratti yaale yoo anaaf ta'e isiniif as baasa malee yoo anaaf hin taane isin balleessuuf yookiin bakka tokko dhagahee isinitti fidu isiniin jira obboleeyyan kiyya. Chaanaala kiyya subscribe like godhaa isiniin jedha na bira dhaabadha waa hedduu waliin barannaa waa hedduu waliin laalla. Ammaaf garuu oduu durii odeessutti jira maaliif aga xiqqoo chaanaalli kiyya olnaaf guddatuu fi wantoonni irratti barsiisuu wanti ofii kiyyaa faayidaa irraa argadhe hedduu waan jiraniif amma yoo barsiise deebi'ee na gaafatamuun kiyya oolu gaafa chaanaalli kiyya ol guddate deebi'anii namni biraa na gaafatu yookiin namni na gaafachuu danda'a. Sila kana ta'eef isa viidiyoo duraan hojjedhe lammata irra deebi'ee hojjechuu irra booddee yoo chaanaalli kiyya guddate namallee akka fayyaduuf hojjedha jedheetiin akkasitti karoora qaba. Chaanaala kiyya subscribe like godhaa isiniin jira obboleeyyan kiyya walaa jajjabeessinu warri maatii taatan ammoo like godhaa irraa fayyadamaa isif fayyadaa isiniin jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Amaan.